Maqaanko Khalid Jamal Haidar paartii ko Izeemaraan magaalaa Aggaarot buufata Masaraa Abbaa Boqaat sagalee koo kenneen ba'e. Kanaaf ergaan man qabuun uummanni bobba'ee sagalee isaa akka kennuun dhaamsa kun dabarsa. Filannichi amma ija kottuu batteetti adeemsi amma jiruun nagaa waan ta'e hubadheeraan. Najib Usmaaniin jedhama gommaa uletteedha. Guddina qaxanaa irratti dorgoma. Caffeedhaa fi gabaa caffeetiif dorgoma. Haalli amma jiru akka deemnee ilaalaa irratti gaariidha waan jedhu bareedaadha. Tajaajiltoonnis jiru nutis deemnee ilaalaa irra nama furii nuti arfan keenya wajjin naannoofnee hordofuuf jirra waan ta'eef baay'ee gaariidha. Amma arginetti gaariidha. Uummanni keenyas immoo kaardii qabatee galee mana taa'urra kaardii isaatiin ba'ee filatee na bulcha na fayyada. Bu'aanaa qaba qaama jedhu hordofee filachuu danda'uu qaba. Kanaafuyyuu kaardiin tokko bu'aa qaba. Kaardiin tokko sagaleen tokko immoo bu'aa qaba. Kanaafuyyuu uummanni kan keenya gadi ba'ee filachuun irra jiraata. Dirqama keenya raawwannee mirga keenya falmachuun immoo dirqama ammas. Kanaafuu uummanni kan keenya ba'aa filadhaan jedhaan. Ni adda bilisummaa Oromooti kan bakka bu'ee dorgomu ABO'dha. ABO'n immoo waggaa dheeraa booda yeroo jalqabaatiif dorgomaa jira. Yeroo dheeraa booda yeroo dheeraa dhiibamee ba'aa ture sirna darbeen. Kanaafuu amma immoo seennee karaa nagaa karaa dimokiraatawaadhaan dorgomna jennee gallee biyya keessa jirra dorgomaa jirra. Sagalee uummanni nuu kennee አሚን ጀነ ፍዳቹዳፍ ኮፒ ከኛና ተወካዮች ምክር ቤት እጩ አቶ ዳግም ወሪሶ ይባላሉ በነጻነትና እኩልነት ፓርቲ አጋሮ ከተማ የጎማ ሁለት ምርጫ ክልል ውስጥ እጩ ነኝ ማለት ነው ምርጫውን እንግዲህ አሁን እንደተገናኘ ነው አንዳይሹ ምርጫ እንደወጣው የተገናኘ ነውና ምርጫው እስካሁኑ ሰዓት ድረስ እስካሁኑ ደቂቃ ድረስ ፍጹም ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ የሚያሰኙ ነገሮች የሚታዩበት ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንዲህ አይነት ለምምዶችም ወደፊት እንዲቀጥሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ እኛም ደግሞ እንደዚህ የዜግነት ግዴታችንን እየተወጣንበት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ ተወልዷል እሱ እንዲያድግ ደግሞ የበኩራችንን ጥረት በዚህ አጋጣሚ እያደረግን ነው ማለት ነው የምለው በዚህ አጋጣሚ እንደው እንዳይቆጫችሁ ይሄን ዲሞክራሲያዊ መብታችሁን በነቂስ ወጣችሁ ተጠቀሙበት ቀጣዩን 5 አመት ያስተዳድረኛል ይሆነኛል የምትሉትን መንግስት በተሰጣችሁ ድል በመጠቀም መንግስታችሁን መስርቱበት ነው ብሎ በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ